Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu har'aa qabannee dhiyaannee jirra nu waliin tura. Matakkalitti namoonni 10 ol butamuu isaaniitiin maatiin yaaddoo keessa jirra jedhan Muzayyiin Kadir dabalata qaba. Jiraattonni Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee ganda Algeetti haleellaa qaamoleen eenyummaa isaaniin beekamne raawwatameen dargaggoonni 10 ajjeefamuun dhagahamee jira. Akka OMN gabaasetti dargaggoonni 10 osoo mana puulitti taphataa jiranuu dhukaasa irratti banamee lubbuu dhaban. Dargaggoonni 11 ammoo madaa'uun himamee jira. Dargaggoota 10 du'an keessaa 9 battalumatti lubbuun kan dabarte yoo ta'u, tokko hospitaalatti lubbuun darbuun jiraattonni himaniiru. Kanneen madaa'an immoo wal'aansa irratti argamu jedhan. Odeessa birootiin aanaa Boosaatii fi Fantaallee gama naannoo Amaaratiin waldaangessaniin finxaaleeyyiin Amaaraa hawaasa nagaa irratti lola banuun himamee jira. Akka jiraattonni jedhanitti lola kanaan hanga oduun kun qindaa'etti namni tokko madaa'uun himanii jiru. Lolli kun jimaata ganama irraa jalqabee hanga Boosaat ganda Ciraatti iddoo fi Waacuu jedhaman keessatti haleellaa cimaa uummata nagaa irratti raawwatamuu himaniiru. Gama aanaa Fantaalleetiin ammoo lafa funyaan Wangaayyoo fi Gororaa jedhaman irrattis finxaaleeyyiin Amaaraa uummata irratti lola banuun isaanii jiraattonni ibsanii jiru. Lolli kun daangaa aanaalee lamaanii irratti ammas itti fufeera jedhu jiraattonni. Lola irra deddeebiin uummata irratti banamaa jiru kana ilaalchisu mootummaan naannoo Oromiyaa waan jedhe hin qabu. Xalayaan Raashiyaa Kaanaadaan gulaalamee dippiloomaatota gidduutti wal diddaa'umee jira. Muzayyiin Kadir. Xalayaan Raashiyaa Kaanaadaan gulaalamee dippiloomaatota gidduutti wal diddaa'umee jira. Xalayaan miseensota UN'if ergiteen wal qabatee Raashiyaan dippiloomaasii sadarkaa olmaa daa'immanii jechuun Kaanaadaa himattee jirti. UN'tti ergamni Kaanaadaa xalayaan Raashiyaan miseensota UN'if barreessite gulaaluun fuula Tiwiitarii isaa irratti maxxansee jira. Xalayichi waa'ee gargaarsa namoomaa Yuukireen keessatti barbaachisu yaada murtii Raashiyaan dhiyeessiteedha. Kaanaadaan xalayicha silaa akkanatti sirratuu qabaa ture jechuun halluu diimaan gulaaltee deebistee miidiyaa hawaasaa irratti maxxansitee jirti. UN'tti ergamni biyyoota biroos maxxansicha wal harkaa fuudhuun deebisanii miidiyaa hawaasaa irratti qoodanii jiru. Xalayaa UN'tti bakka bu'aa Raashiyaa Vaasiliin mallattaa'ee roobii darbee biyyoota miseensa UN hundaaf qoodame kun Yuukireen keessa rakkoon namoomaa guddaan akka jiruu fi hawaasni idil addunyaa birmannaa gochuu akka qabu gaafata. Yaadni UN'tti ergamni Kaanaadaa bifa gulaalliin itti dabale kamisa baasee immoo rakkinicha kan uume nuyi waa'ee rakkoo namooma Yuukireen dhimma hin qabnu sararoota jedhan of keessaa qaba. Itti dabaluunis osoo lammiileen nagaa hospitaalaaf manneen barnootaa haleellaa qilleensa reebaa jirtanii akkamiin waa'ee rakkoo namoomaa dubbattu jechuunis gaafii kaasanii jiru. Xalayichi waahillan keenya lixaan rakkoo namoomaa Yuukireen siyaasaaf oolchaa jiru jedha. Kaanaadaan immoo kana dhugumaan miseensonni UN ni amanu jettee yaadda meenuuf ibsi kan jedhu halluu diimaan itti dabaltee xalayicha gatii dhabsiisuuf yaaltee jirti. Gocha Kaanaadaa kana dippiloomaatiin Raashiyaa maxxansa jibbaa Raashiyaa agarsiisu ofirraa qolatanii jiru. UN'tti bakka bu'aa itti aanaa Raashiyaa Diimtar Pilaanesik deebii maxxansa Tiwiitara Kaanaadaa kanaaf kennaniin ga'umsi dippiloomaasii fi naamusni keessan sadarkaa gadi aanaa irra jira jechuun dubbii isaanii furgisiifatanii jiru. Kaanaadaan yeroo lama mana maree nageenyaa UN keessatti teessoo dhaabbii hin ta'in argachuuf yaaltee akka dhabdes yaadachiisanii jiru. Xalayichi wixinee yaad murtii gargaarsa namoomaa Yuukireen keessatti godhamu guddisuuf qophaa'e ta'us waraana rakkoo namoomaa kan fide keessatti qooda Raashiyaa hin ibsine jedhamuun biyyoota lixaan qeeqamee jira. Wixineen yaada murtii kanarratti jimaata sagaleen akka kennamu yaadamee ture garuu Raashiyaan dursitee hayxe. UN'tti bakka buutuun Ameerikaa Liindaan Toomaas Grinfield yaada murtiin Raashiyaa kun waan kolfaati jedhan jechuun AFP'n gabaasee jira. Balaa xiyyaara waraanaa Ameerikaa Noorweetti mudateen namoonni 4 lubbuun darban dabalata qabna. Xiyyaarri waraanaa Ameerikaa tokko kaaba Noorweetti kufee caccabuun namoonni keessa turan arfan oduun gabaafame. Xiyyaarri qabeenyaa garee humna galaana Ameerikaa taate
jimaata darbe wayita kuftee caccabdetti shaakalli neetoo keessatti hirmaataa turte. Xiyyaarichi bulchiinsa baadiyyaan Noorweetti magaalaa Boodoo irraa gama kibbaatti kan kufe yoo ta'u sababii qilleensa hamaa tureenis heelikooptaroonni bakkicha qubachuu hin dandeenye. Haa ta'u malee gareewwan konkolaataawwan cabbiirra imalan itti fayyadamuun guyyaa sanbataa bakka balaa itti mudate qaqqabaniiru. Namoonni xiyyaaricha keessa turan arfanuu du'uu isaanii yoo beeksifamu baay'ee gaddina jechuunis poolisiin biyyattii ibsa kenneera. Qorannoon madda balaa adda baasuuf geggeeffamuuf tures sababii qilleensa hamaatiin kan dhaabbate yoo ta'u poolisiin garuu tokkicha qilleensi fooyyofnaan deebinee qoranna jedheera. Xiyyaarri waraanaa MV2 Toobii Osprey kuftee caccabdees shaakalli neetoo Cold Response jedhamuun beekamu irratti hirmaataa turte. Shaakalichi biyya miseensa neetoo taate Noorwee ittisuuf miseensota qopheessuuf kan qophaa'ee ture jedhameera. Innis loltoota 30,000 kanneen biyyoota miseensa 27 irraa bahan kan hirmaachisudha.